isaatti warri sibiilota hundi haala gaariitiin hojii qabatanii jiran jechuudha. Kun immoo mummura. Sibiilli kun akkasitti lafa nam'ee jira. Kaan hin dachaa isaa inni kaan hin mura. Inni kaan immoo hin qoffora. Inni kaan immoo hin lakkaa'a. Inni kun muree isa kanaaf qopheessa jechuudha. Kun hundumtuu akkaataatti hojjetan biddeen nyaatanidha. Ganjamni kun waanuma salphaatti hin argamtu. Sibiila amma kana jira, afamee jira. Ishee kanatti sibiila kana hunda muraa jechuudha. Nama kophii tokko fi wal ijaarama mana keessatti kanaafidha jechuudha. Kanaan kun immoo magaalaa jirtan ijoolleen sun kan biyya qophooftu sun kan foormii warqee hojjetti. Haala kana hundumtuu biddeen nyaachuuf walii gargaarsaa jira. Namoonni foormii warqee hojjetanii ani immoo obboleessa keessan maqaa waraqata baadhee dhaabadheen akkasitti hojjetamtu agarsiisa. Ini sibiila dabsaa jira jechuudha. Obboleessa keessan akkasitti wajjin jira jechuudha. Kun hundumtuu jala jalaan akkasitti hojjetamu, akkasitti guutamu gara fuulduraatti duukaa bu'ee isin agarsiisa. Akkanuma hojii dadhabnee namni nu bolu ni arrabsee maadamiidha, abaluudha, hojjetaadha. Hundumtuu bakka isaatti dhama'ee ganjaba argata jechuudha. Ganjabni kun waan nama hin goone hin qabdu. Bishaan daakaa jiran kun bishaan daakaa kan sibiila mura kan biyya qofaraa kan istoori gosoota qorqorroo jechuudha. Kan akka qabamu kan akka bisaa jira. Sibiila kan immoo dheeraa mana xibbataa kan mana ta'ee jechuudha. Yeroo biraa kan biraatti deebiin